Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa korri tokko kan dhimma Oromoo irratti mari'atu torban dhufu keessa Ameerikaa Atlaantaa Joorjiyaa keessatti taa'uuf deema. Karoorri yookiin immoo kaayyoon kora kanaa maali kan jedhuu fi keessummoota sadii asitti affeereen jira. Isaanis Profeesar Isqeel Gabbisaa akkasumas obbo Jawaar Mahammadii fi obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Gara gaaffii kootitti darbuudhaaf jalqaba kaayyoon amma karooran korri nan beeksise kuni kaayyoon isaa maali kan jedhuu fi Profeesar Isqeelifin jalqaba kennaaf. Galatoomi Danajane. Galatoomaa hundi keessanuu gaaffii jiru kana deebisuudhaaf asitti nu affeeruu keessanii fi kaayyoon isaa maali kan jedhu kaayyoon kun gaaffii Oromoo biyya alaa jiru keessaatii kan kaka'aa tures jira yeroo dheeraadhaa fi amma ergii fincilli biyya keessaa jalqabeetiiti biyya bakkeetti kan jirru kuni Oromoo irraa kan dhalannee biyya addunyaarra facaanee jirru kuni walitti dhufnee marii akka goonuu fi gaaffiin uummatuma keessaatiitii ka'a ture. Oromoon gar tokkotti dhufee akka mari'atuuf waan biyya keessa jirus akkamitti akka gargaaruufiti gaaffiin hin ka'a ture. Gaaffiin iddoo adda addaatti hin ka'a ture. Kanaaf sochiin adda addaa iddoo adda addaatti godhamaa ture. Marii Oromoo kana walitti sassaabuudhaa fi dhaabbilee adda addaa keessatti hin ka'a ture. Namoota adda addaas gaaffii kanaaf deebisuudhaaf socho'u turanii. Kanuma keessa kan nuyi keessa lennee Oromoon walitti yaa'ii Oromoo tokko keessatti waan hiree Oromoo gara fuulduraa himuufis waan biyya keenya keessatti ta'e madaaluufis gargaarsa biyya bakkee kan jirru immoo waan biyya keessaatiif gochuuf akka dandeenyutti waan qindaa'e tokko qabaachuuf mariidha barbaachisa waan jedhameefiti mariin qophaa'ee jechuudha. Kaayyoon isaa maali yoo jenne kaayyoon isaa websaayitiidha qaba. oromorevolution.com kan jedhu irratti sirriitti ibsamee jira. Guduraa gaafa waamamurraatii jalqabee kaayyoon isaa kuni waan sadiiti yaada. Dhimma ummataa waan ta'eef ummati waan gaafateef kuni waan ummati kun fedhudha kan jenneeti kan irratti dubbanne tokko maali? Tokkoffaan tokkummaa ummata keenyaa waan mirkaneessu gadi baafnee dubbachuutu nurra jira kan jedhudha. Lammaffaan fedhii ummata keenya kan ummataa akka siyaasa tokko jedhutti miti kan ummataa kun maalidha? Duris maaltu ture? Ammoo dhiyoo kana keessatti fincila kana keessatti maaltu dhagahame? Maaltu mul'ate? Maaltu odeeffame kan jedhu kana walitti fidanii ummanni Oromoo wanni barbaadu kanadha jedhanii akka yaa'ii Oromoo tokkotti mirkaneessuudhaaf lammaffaan. Sadaffaan immoo waan biyya keessatti ta'aa jiru hundi keenya hin beekna. Rakkoo adda addaatu jira. Gargaarsa adda addaa kennuun nurra jira. Hamma ammaatti nuyi ijoolleen Oromoo warri bakkee jirru biyya bakkee jiraannu kuni waan biyya keessatti ta'uuf sagalee ta'uu kanaa achi immoo gargaarsa ta'uudha. Ammas isa kana qindoominaan iddoo itti faffaca'ee jiru irraatti tun ta'in walitti dubbachuudhaan akka saba tokkootti akka uummata tokkootti gargaaruudhaa fi humna qabnu yaada qabnu hunduma attamiin walitti finnaa kan jedhu kana sadanii irratti mari'atanii tarsiimoo haaraadhaan waan biyya keessa jiru gargaaruudhaafis karaa dippiloomasii biyya bakkee kanaatis wanta hojjetamuudhaaf danda'u kanas waliin mari'achuudhaan akka gochuudhaaf danda'amutti cimina qabnu sana cimsuudhaaf hanqii jiru sanas immoo keessaa baasuudhaaf kana sadanii gaaffiinsaa keessa deddeebinee dheeressinee dubbachuu hin dandeenya. Garuu walumaa galatti kaayyoonsaa kana sadan. Gaariidha Profeesar Isqeel Gabbisaa. Mee kanarratti obbo Jawaar Mahammad yaada itti dabaltoo qabaattee sanas carraa sii kennaan gaaffii isa taanus walumatti qabdee akkana deebiftuu fi kora kanarratti kan Atlaantaa Joorjiyaatti adeemsifamuuf jiru kanarratti eenyutu affeerama? Egaa akkuma Profeesar Isqeel jedhetti akeekni kaayyoon kora kanaa uummanni Oromoo biyya alaa jiru, ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kuni walitti dhufanii dhimma Oromoof Oromummaa Oromiyaa irratti marii
bal'aa fuulaan fuulatti akka godhanii fi ajandaalee sadeen reefu jenne san irratti akkuma yeroo adda addaa irra deebinee haasofnetti gaheen uummata keenya biyya alaa inni guddaan tumsa qabsoodhaaf gochuudha. Tumsa godhan kana keessatti tumsi gama dippiloomaasii ni jiraata, tumsi gama gargaarsa humanitarian jennuun ni jiraata. Uummata sagaleen biyya sanitti ukkaanfamuuf immoo sagalee ta'uunis ni jira jechuudha. Waan biyya alaatiin irraa eegamu kana hunda akkamitti qindeessina kan jedhu isa guddaadha jechuudha. Amma gaa marii uummata biyya alaa kana godhuudhaaf osoo danda'amee ilmaan Oromoo biyya alaa jiran miliyoonotaan lakkaa'aman kun hundi caayaa takka jalatti osoo argamanii kan mari'atan taate hawwii keenya guddaadha. Haa ta'u haalli jiru waan sanii nayyamneef akkamitti adeemamu jedhamee waggaa lafa kaa'amu jaarmayoonni siyaasaa hundumtuu affeeramanii sadarkaa hooggansaatti akka hirmaatan jaarmayoonni hawaasaa hundumtuu affeeramanii bakka bu'oota isaaniitiin akka hirmaatan jaarmayoonni siviikii yookiin immoo jaarmayoota hawaasaa kan jennuun bifa adda addaatiin gurmaa'anii jiraatan akka hirmaatan jaarmayooleen amantii hundumtuu affeeramanii akka hirmaatan kan jedhutu murame san bira darbee immoo manguddoon biyyaa hayyoonni biyyaa qabsaa'onni gameeyyiin ekspertoonni abbootiin qabeenyaa Oromoo keessatti ija ta'an kun affeeramanii akka dhufan kan jedhuun jechuu kan jala murame san qofallee miti namoonni waan kana keessatti akka hawaasaatti haa ta'u akka siyaasaatti haa ta'u akka amantiitti haa ta'u bifa adda addaatiin jaarmayootaan bira gahuu hin danda'amne yoo jiraatan. Fakkeenya maaliif bakka tokko tokkotti namni keenya adda faca'ee waan jiruuf magaalota Oromoon tokko lama qofa keessa jiru faatu jira. Warri sunis siree akka argachuu danda'aniif warri nuti beeknee gama hawaasaatiin bira gahuu hin dandeenye gama siyaasaatiin bira gahuu hin dandeenye akka argamaniif hulaa banaa goonee isaanis suduudan koree qindeessituutti gaafii dhiyeeffatanii koree qindeessituu eega mirkaneessanii booda akka dhufan godhame jechuudha. Walii galatti namoonni fi hayyoonni hogganoonni ija Oromoo biyya alaati jennee eegnu hundi akka hirmaataniif haala kanaan kan qophaa'edha Dajane. Galatoome obbo Jawaar egaa amma gara obbo Tashitee Waaqottan darba egaa isin pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Mee kora kana keessatti qoodni jaarmilee hawaasaa maal fakkaata? Baay'ee asirratti naaf heeruu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jedha. Akkuma beektanii biyya alaa kana keessatti hawaasonni isteeta adda addaa keessa gurmaa'aniitiin jiranii gama isaaniitiin yeroo ammaa yeroo ilmaan Oromoo biyya keessatti rakkoo kana hin jedhamne keessa jiran gadi bahanii galuu dadhaban kanatti akka hawaasaatitti maal godhuu qabna ka jedhuun sochii hanga danda'amee karaa mirga biyya kana keessatti qabaniini sochii godhaatiin turanii sochii kana keessaa walitti dhufanii mari'achuun gargaarsa godhamu tarsiimoo ittiin godhamuu danda'amu kanneen irra mari'achuun yeroo baay'eef deemaatiin ture. Bifuma kanaan yeroo amma Oromoo Leadership Conference in Atlantatti qindaa'eetiin jedhu hawaasonni lakkoofsaan 30 ol ta'anii walitti dhufuun yookiin dura bu'oonni isaanii walitti dhufuudhaani karoorri kun maalidha? Akkamitti namoota irra qooda fudhachuu dandeenya? Iskooppiin isaa maal fakkaata? Ka jedhu irratti yeroo dheeraaf irratti mari'achuun koree qindeessituu ta'aniitiin akka waan kana qindeessan ka jedhu irratti walii galteen dhufe. Kanaaf hawaasonni yookiin immoo bakka bu'oonni hawaasaa almost guyyaa lama jidduu guyyaa lamaati keessatti wal ga'uun yeroo adda addaatitti task force ammoo koree adda addaa ijaaruun achi keessatti ammoo akka qooda fudhatan godhuuni akkasumas ammoo waa'ee amma namoota achirratti argamanii eenyufatu argamaa hawaasni gadi fageenyaan waan beekuuf naannoo isaa waan beekuuf nuti akka hawaasaatitti namoonni siyaasaa garagaraas qaban abbootiin amantii hundinuu qaama hawaasaati qaama hawaasa keenyaati ka jennu kanaaf akkasitti afeeruu akka danda'an akka dhufaniitiin qooda fudhatan argamuu qofa oduu hin taane guyyaa kanarratti key roolii akka taphachuu danda'an maaliif itti bahinsi isaa achi fudhatanii hawaasa keessatti galanii mari'achuuf waan deemamuufi akka fudhatan irratti mariin guddaan godhamaatiin ture
ammallee itti fufaa jechuun walga'iileen adda addaa ka koree keessatti dalagamu kan taanu jira. Kanaaf qooda fudhannaan hawaasaa walga'ii maree akkasii kana irratti guddaadha jenneetiin amannaa. Hawaasni hundinuu bulchiinsa qaba. Bulchiinsi achirraa jalqaba. Bulchiinsi jiru hundinuu. So kanaaf nuti akka jennuuti akka hawaasaatitti hundinuu qaama hawaasa keessaniitiin dura bu'umsa hawaasa keessaniitiin waan kanarratti akka argamtan akka nama keessanillee nama hawaasa keessaa namoonni argamuu danda'an maqaa isaanii yohaan akka dhiyeessitan jenneetiin himuu barbaanna. Akkuma kanaan durallee walga'ii adda addaa irratti himame maqaan kunii gaafa ji'aas dhufu kana Noovembarii 5 bara 2016tti maqaan hundinuu galuu qaba. Kanaaf qooda fudhannaan hawaasaa guddaadha jennaa. Yeroo itti deebinutti wanta baay'ee dubbachuu dandeenya. Kanaaf hundinuu bakka kana keessatti of arguu qabaa, argamuu qaba jenneetiin yaalla. Hawaasni biran geennillee yoo jiraate bira gahuudhaaf carraaqqii guddaa godhaatiin jirra. Gaariidha obbo Tashitee achumatti garuma keessanitti hin deebi'a. Waamichi waan tokko ta'ee karoorfachuu waan tokko ta'ee amma itti dhiyaataa jirtu ammam waan itti milkooftan fakkaata wanti qabatamaan jira. Lammata naannoo sanatti immoo wanti koreen qindeessituun wanta hojjetaa jirtu otoo daawwattoota keenyaaf nu ibsitanii. Yaa koreeleen adda addaa diriiranii hojii isaanii jalqabanii jiru. Kana keessatti hawaasni hundinuu dura bu'oonni hawaasaa boordii keessa ka jiran hundinuu koreelee adda addaa ka irratti ogummaatti qaban yookiin immoo fedhii qaban keessatti qooda fudhatanii hojii isaanii jalqabanii jiru. Fakkeenyaaf delegate vetting ka jennu kana akkasumas immoo gama bakka eventiin kun itti ta'utti Atlaantatti koreen local organizing committee ijaaramee yeroo ammaa kana bakka itti walga'iin ta'u qabanii haala mijeessanii haala transportationii haala bulmaataa haala nyaataa kan hunda qopheessaniitiin jiru. Haala gaariin deemaatiin jira ka jedhu abdii guddaa irraa qabna akka hawaasaatitti. Gama kaaniin namoonni asirraa nu dhagaan akka qalbeeffannaa keessa galchanii fi walga'iin kunini akka tilmaama koreetitti gaafa Noovembarii 11 yookiin ammoo guyyaa jimaataa sa'a 11 irratti eegala. Sa'a 11 AM sa'a 11 ganama jechuudha. Atlanta time sa'a 11 Atlanta time jalqaba. Kanaaf namoonni tikeettii keessanillee akkasitti akka mijeeffattan guyyaa sanbataa yookiin ammoo Saturday sa'a 8 hanga sa'a 9 adeema guyyaa guutuudha. Akkasumas ammoo gaafa sadii gaafa Noovembarii 13 jechuu barbaadeeti. Sunday yookiin ammoo dilbata ta'a guyyaa san sa'a 8 hanga sa'a 11 walga'ii deemuutu jira. Itti aansee public meeting yookiin ammoo banaa ummataaf ka ta'u sa'a 2 hanga sa'a 8ti. Namoonni akkasin nu hubachuu qabanii walga'iin kun 8tti dhuma. Walga'ii isa jalqabaati kun ka dhumaatii miti. Kana keessatti ammoo wanta tokko beekuun gaariidha. Haala ittiin mari'annu achitti protokoliin hin jiraata. Namni hundinuu yaanni isaa akka kabajamee opinioniin isaa kennamu hin godhama. Haa ta'u malee beekuu ka qabamu walga'iin kunini license credential waan jedhamu kanatu jira. Credential malee namni cadhiseetuma waraabuu hin danda'u. Kana namnillee achirratti baluu waraabinaa baluu kana jechuu irratti ammuma beekuun barbaachisaadha. Media credential namoota qabanii kana ammoo koreetu waan murteessu ta'a. Inni kun namoonni yoo argamu hojiidhaaf achi waan deemaa jirruuf fakkeenyaaf guyyaa sanbataa 8tti yoo jennu 8 sharp wal jalaa akka onnaan jenne sagantaalee ta'u keessatti qooda fudhachuuf yaanni namaa dhagahamuuf yohaan sa'aatii kana kabajanii argamuun baay'ee guddaa tokko barbaachisaadha jedha. Akkatti milkoofnu abdii guddaan qaba akka hawaasaatitti.
Galatoomaa Obbo Tashitee. Mee egaa korri kun ga'ee kora kana gaafa sana maaltu ta'uuf deema kan jedhuu fi jalqabaa Obbo Jawaar Mahaammadiif kenneen sanarratti achumaanii Profeesar Isqeel Gabbisaatti dabaltu amma Obbo Jawaar Mahaammad. Korri kun akkaataan itti deemu koroota namoonni kennan hedduun beekan irraa xiqqoo adda akka ta'e hubachiisuun barbaada. Akeekni kora kanaa dookumantiilee irratti baratamu qofa osoo hin tahin namni keenya sirriitti garaa walga'ee akka haasa'uu barbaanna jechuudha. Ajandaalee saden san irratti dookumantiilee 4 outline draftii miti outline just wantoota mariidhaaf nama affeeran 4tu dhiyaata. Tokkummaa Oromoo irratti Oromoon maal fedhaa irratti dippiloomaasiin Oromoo akkamitti qindaa'ee deemuu danda'a fi gargaarsi biyya alaatirraa uummata keenyaaf godhamu akkamitti qindaa'aa kan jiru irratti dookumantiileen kun outline ta'aniit ogeeyyii dhimmoota san laallatuun outlinein isaa qophaa'a. Kun kora san irratti probably daqiiqaa 15f kora guutuudhaaf mana guutuudhaaf dhiyaata jechuudha. San booda manni sun guruppii xixiqqaa nama 20 amma 30 ta'utti garee xixiqqaatti ta'ee dookumantiilee san dookumantii tokko wal duraa duuban jechuudha. Yaadota san yaadrimeelee yaadota dhiyaatan san tokkoon keessa deemanii yeroo irratti fudhatanii bal'inaan fudhatan jechuudha. Wanni garee xixiqqaatti adda ba'uuf kora kanarratti hayyoonni maqaa gurguddaa yookiin immoo hogganoonni siyaasaa irratti haasa'anii yaada isaanii nama fudhachiisuudhaaf deeman osoo hin ta'in ilmaan Oromoo achi dhufan hundumtuu dhimma Oromoo ajandaalee Oromoo lafa kaa'aman kanarratti namni cufti yaada akka irratti kennee yaadaan gabbisu godhama jechuudha. San booda eega mariin garee xixiqqaa kanaan godhame booda gareen xixiqqaan kun gareeleen 20-30 ga'u kuni uf keessaa bakka bu'oota filatee waan irratti walii galan san fudanii dhufu. Manni amma maal godhaa drafting committee kan jennuun achi keessaa qopheeffatee warri dura taa'ee hunoo nuti kanarratti walii galle galeen A kanarratti walii galle gareen B kanarratti walii galle kan jedhu dhiyaata. Sun hundi walitti cuunfamee san booda kan hunda mana guutuu wal taasisuu danda'u akka draaftiitti manaaf dhiyaata. Manni ammallee guutuun irratti maratee yoo wanni warri isaan of keessaa filatan suni lafa kaa'an sun kan isaanii kan ta'u taate akka draaftiitti yookiin immoo akka wixineetitti kana namni keenya hubachuu qaba. Akka wixineetitti raggaasisan jechuudha. Dookumantiilee afran kana guyyaa 3 achi jiru kanatti wal duraa duuban mirkaneessaa deemanii waan irratti walii galan san maaltu ta'a. Gaafa sanbata guddaa yookiin immoo gaafa dilbataa ummata walgahii san irratti argamuuf dhiyeessu wixineedha. Ammas kanarratti wixineen yaadaa nu irratti walii galle dhimma tokkummaa Oromoo irratti dhimma hawwiif fedhii Oromoo irratti dhimma dippiloomaasii Oromoo irratti dhimma gargaarsa Oromoo irratti wanni walii galle kana kan jedhu lafa kaayanii ummataaf dhiyeessu. San booda akkuma jenne hirmaattonni waan kanaa irra caalan bakka bu'oota hawaasaatii fi jaarmaalee siyaasaa fi jaarmaalee siviikii waan ta'aniif kan amantii waan ta'aniif waan achitti walii galan kana qabatanii gara hawaasa ofiititti gara waldaalee amantii ofiititti gara jaarmaalee hawaasaatii fi poolitikaa ofiititti dhaqanii mariin bal'aan addunyaa guutuutti ummata keenya jidduutti dhimmoota sanarratti ni godhama jechuudha. Gaafa kana jechuudha haalli itti deemamu mariin achitti godhamu kana fakkaata. Gaariidha. Obbo Jawaar Mahaammad. Profeesar Isqeel mee kanarratti wanti dabaltan yoo jiraate? Waan ani itti dabalu walgahiin kun qabsoodhuma uummata Oromoo keessa waan jirudha. Qabsoon uummata Oromoo kun maali yoo jenne rakkoolee adda addaa uummata keenya irratti kan geessisaa ture ololli adda addaa tokko yeroo dheeraadhaaf kan ture Oromoon wal gahuus hin danda'u jedhama ture. Lammata immoo Oromoon yoo wal gahes waan hojjetatu qindeessee sirnaan godhachuu hin danda'u faffacaadhaa jedhama ture. Waan kana sobsiisuudhaaf illee hin ta'a. Oromoon akka kanatti akkuma amma Jawaar dubbate akkuma abbaa Tashiiteen dubbate Oromoon hammi kun namni baay'een hawaasa keessaa siyaasa keessaa gara amantii keessaa namni beekamoon akkasii kun idduma tokkotti wal gahe jechuu mataan isaa wal gahuun isaa maqaan sun mataansaa uummanni keenya uummanni Oromoo kan gargar bayetu hin ta'in uummata tokko uummata aadaa tokko keessaa bahe ta'uusaa himachuusaa inni mataansaa fakkii guddaadha ta'a jechuudha. Isa hojjennu sana malee jechuudhaaf hin jedhee lammata immoo sirnaan
walgeenyee sirnaan dubbannee akka aadaa Oromoo keessatti ilaaf ilaameen dubbannee mari'annee mariidhaan yoo baane kunis immoo Oromoon walitti dhufuudhaaf hin danda'amu kan jedhu sobsiisa jechuudha. Sadaffaan immoo muuxannoo guddaa nuu kennuu danda'a. Waan amma gochuudhaaf jennu uummata Oromoo kana uummata bal'aa, uummata guddaa walitti fidnee mari'achuudhaaf danda'uun mataansaa gara fuulduraatti wal gahuudhaa fi muuxannoo guddaadha nuu kenna jechuudha. Kuni waan akeeka sila dubbatame bakkeettiyyuu wal gahuudhumti keenya iyyuu ergaa guddaadha. Ergaa uummata keenya isa biyya keessaa tokko ta'ee fi bakkee kanatti illee tokko ta'uu keenya daraan mul'isa jechuudha. Waan akkasiitii gargaaruu danda'a kan jedhudha. Kanaaf abdii guddaa irraa qabna walgahii kanarraati, yaa'ii kanarraati. Mee gaaffii tokko hunduma keessaniifan raagaa dabareedhaan akka deebiftan hin barbaada. Keessattuu hawaasa waldaa hawaasa Minisootaatti pirezidaantii kan ta'an obbo Tashiteen hawaasa tugaa irratti hirmaata. Hawaasni kun kora kanarratti yeroo hirmaatee jedhee dhuma irratti itti baay'een isaa maali jettu? Hawaasni ati gaaffii baay'ee bareedaadha. Hawaasni waan kanarraa erga itti irraa mari'atee hubannoo barbaachisullee erga argatee booda hawaasni akka koree qindeessituutitti waan kana of afoo oofuu akka danda'u, hawaasni ammoo hawaasa hundumaa ammachuu akka danda'u. Bakka kanarratti nuti keessaayyuu emfasaayizii godhuu ka barbaannu hawaasonni hundinuu bakka kanarratti qooda fudhachuu mirga qaban. Kan nuti barbaannu Oromoo hundinuu kana keessatti qooda fudhachuu qaba. Kanaaf hawaasni kan hojjetaa hin jiru. Namni argitee kana keessaa duuba hafu tokkollee jiraachuu akka hin qabnetti amannaa nuti. Kanaaf waan kana keessatti qooda fudhannee walgahii yeroo sa'aatii dheeraa fudhate hunda geggeessuuni namoonni yaadni isaanii achi keessatti gaafii yoo qabaatan, yaada gabbisu, yaada adda addaa kan kennuu danda'an akka qooda fudhatan eenyullee duubatti hafuu akka hin dandeenye irraa hojjetaatiin turre ammallee hojjetaatiin jirra. Kan nuti barbaannu maali? Ammas koree ijaarame. Koree gara 10 ka jiru. Koree kana keessa namoonni qooda fudhachuu ogummaa adda addaa ka qaban community leaders warri jennu hawaasa ka geggeessan hundinuu akka qooda irra fudhatan barbaada. Ka draft committee keessa qooda fudhachuu barbaada. Finance committee keessa qooda fudhachuu barbaada. Media yookiin immoo public relation irra qooda fudhachuu barbaada. Yoo jiraate ammallee bakkeen banaa akka ta'e eenyuyyuu yaada kana gabbisuu akka danda'u ammallee afeerraa goonaaf. Nuti akka hawaasaatitti akkuma amma leadershipii hawaasonni hundinuu akka hawaasaatitti civic organizationitti ijaaramanii state adda addaa keessatti bulchiinsa mul'isaatiin jiranii bulchiinsa san gabbisuu keessaa kunillee qooda guddaa qaba jenneetiin amanna. Kanaaf hawaasni hundinuu dura bu'oonni isaanii warri boordii keessa jiran hundinuu hanga danda'ame argamuu qaban jenneetiin abdii guddaa qabna. Achirraallee waan itti bahu namoonni hawaasa geggeessan naannoo isaaniitti nama dhaqu isaantu beeka. Nama achitti argamu isaantu beeka. Achi galaniillee akka hawaasaatitti mari'achuudhaaf ka deeman hawaasa kana. Kanaaf hawaasni yookiin ammoo gaheen hawaasni kana keessatti qabu warri bulchiinsa hawaasaa kana keessa qaban guddaa waan ta'eef hawaasnonni hundinuu kana keessa qooda fudhachuu qaban jenna. Itti bahinsa isaa achirratti dhugamaanuu Oromoon leadershipii wal keessattuu haasa'uu qaba. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti konfiraansii adda addaatu godhama. Ka ogummaa bulchiinsa yeroo waliin ka deemu, ka baranee waliin ka deemu, wal qaruullee ta'e, opiniyenii adda addaa, opiniyenii hundaatu kabajamee waliif finneetiin waa tokko keessaa baasuudhaaf. Argitee anillee karaa kana jechuu danda'a, akkuma hubannootiin namni waan adda addaa jedhuu danda'a. Garuu walitti dhufanii bakka tokkotti mari'atanii waa tokko as baasuuni yeroon isaa barbaachisaa qaba jennee waan amannuuf kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jenneetiin namoota ibsaatiin jirra. Walgahii baay'eetu jira. Kanaa boodas namoonni hawaasonni kanarraa dhagaan ammallee dura bu'oonni hawaasaa akka qooda fudhatan isaanii jenna.
kanuma kanarratti deebisuu kadhanna. Gaariidha. Dabaree taanu obbo Jawaar ifan kennaa gaaffiin wal fakkaatu kora kanarraa maaltu eegama kan jedhudha obbo Jawaar. I think wanni Professor Isqeel reefu jedhe tokko hedduu barbaachisaadha. Kora kanarraa namni keenya korri bifa kanaa amma dura waan qophaa'ee jiru natti fakkaatu yaa'iin bifa kanaa yoo tarii bara 1991 Gullalletti fi Odaa Bultumii fi akkasumas Aanoletti yoo ta'u taate malee korri akkanaa ka Oromoon goda hunda ogummaa hunda keessa hawaasa hunda keessa hogganoonni itti irratti argaman hin jiru. Wal gahuun sunu Oromoo mataa wal qabachiisa, diina mataa cabsa. Kun waan guddaadha. Itti bahani guddaan kana jechuudha. Kan lammataa kuni waan yeroon gaafattudha. Uummanni keenya qabsoo finiinsaa jira. Mariin akkanaa osoo danda'ame Oromiyaa keessatti godhamuu qaba ture. Haala jirurraa ka'e Oromiyaa keessa godhamuu waan turreef ilmaan Oromiyaa kan Oromiyaa irraa dhiibamanii saba adda addaatiin biyya alaa jiran hiree bilisummaa biyya alaa jiru kanaan dhufanii haala Oromoon keessa jirtu waa'ee tokkummaa Oromoo irratti waa'ee fuulduree Oromoo irratti irra caalatti immoo akkaataa qabsoo uummataa kanatti gargaaran irratti waliin mari'achuun injifannoo biraati waan irraa eeggannu. Kan biraa namoonni keenya yeroo baay'ee osoo waliin hubanne se'aa qofaan wal dura dhaabbatan walitti dhufanii hartu harta akka faranjiin jettutti onne irraa onnetti namu tokko dhaggeeffataa tokko dubbataa osoo hin ta'in namu dhimma Oromoo irratti yaada isaa kennatee deemuun injifannoo biraa irraa eeggannu. Mariin kun marii televiziyoonaan dabruu miti. Keessattuu ka gaafa dhumaa ni ta'a garuu televiziyoonaan kan dabruu miti. Koreen gaawwaa murteessitu seenaadhaaf waraabbatanii kaayachuu danda'an kaameraamaanii lafa kaayatanii haa taatu malee kun kan wanni waraabbaniin tokkolleen achi keessatti kan seenuu miti. Kanaaf uummanni keenya bifa icitawaa ta'een bifa namuu irra dubbachuun godhata jechuudha. San booda wantoonni isaan achitti irratti walii galan dhimmoonni isaan mari'atan kana fudhatanii gara hawaasatti hin galu. Obbo Tashitee fi jilli Minisoota irraa dhaqu waan achitti walitti mari'atee jila bakka adda addaati irraa dhufe sanii wajjin walii gale fuudhee Minisootaa fidee hawaasa isaa yaammatee waan itti dhufeen san irratti mari'achiisa jechuudha. Uummata wajjin marii achi godhame santu Minisootaattis irra godhama. Jilli Noorwee irraa Osloo irraa dhufus akkasumatti hawaasa isaa godhata. San qofaa miti. Waldaaleen amantii hogganoonni amantii kan dhufan fuudhanii hordoftoota yookiin immoo warra masgiida isaanii yookiin immoo charchii isaanii keessa jiru wajjin mari'achiifatu. Jaarmeewonni isaallee siyaasallee akkas fudhatanii jaarmeewota ofii biratti dhaqanii ittiin mari'atu jechuudha. Kuni konsensus jechuun waliigalteen Oromoo qabatamaan teeknikalii jaaramaa akka deemuuf hiree godhama. Mariin hawaasa keessatti bal'inaan ji'ootas deeman kanaaf erga godhame booda gara tarii immoo hogganoonni kun waan hawaasa ofirraa dhaga'aniin itti aanee marsaa lammataatiif korri biraa akka godhamu yoo kan gaafatan taate bifa saniin korri biraallee itti deemama jechuudha. San qofaa miti keessattuu qabxiilee lamaan irratti qabxiilee humanitarian jechuun gargaarsaatii fi dippiloomaasiitii irratti yaadonni waliigalteeleen argaman sun akkamitti hojiitti hiikaman kan jiru irratti illee caasaa furmaataaf ta'u jilli kun yoo ka waliigalu taate waan ofii bu'eeffatee addaan galu ta'a jechuudha. Kana gaa kan raa'ee nu akka itti bahatitti. Dabaluu bakka kanarratti dabaluu ka barbaadu maalidha? Nuti akka Minisootaatti moodelima akkanaa kana fakkeenyaaf miidiyaa irratti hin dabarre malee gaafa Oktoobarii 16 bara 2016 Yuunivarsiitii Concordia St. Paulitti wal gahuun hawaasa keessaa qaamni lama fudhatamee qaamota hawaasaa akka jennu keessaa jechuudha. Marii guddaa guyyaa tokko keessa walirra oolan. San keessaa ejjennoo baasan. Kun maali gaafa san waan goone keessaa tokko achirratti wanti dubbatamu namni hundinuu bilisa ta'ee yaada isaa akka kennu protocol kun barbaachisaadha. Yaanni nama hundaayyuu kabajaan akka yeroo kenname san keessatti xumuramu akka kabajaan dubbatu itti harka dha'uu duun taane yookiin ammoo kolfuu duun taane yaada nama tokkoo dhiqeessuuf guddisuuf illee akka hin jirretti bifa akkasiititti bifa bilchinna qabuuni namni walirraa akka mari'atu godhamaatiin ture ka ammallee itti fufuu jechuudha. Nuti akka qaama hawaasaatitti hawaasni hundaayyuuf keessaa qaba. Hawaasni amantiilee adda addaa
hawaasni siyaasaalee adda addaa hawaasni hundaayyuu of keessaa qabaa jechuudha. Kanaafi hawaasonni bakka bu'oonni hawaasaa as keessatti qooda fudhatanii gaheen isaanii kana jedhamuu hin danda'u. Maaliif naannoo isaanii isaantu beekaa, naannoo isaanii isaantu itti fufeetiin walitti fiduu fi akka yaanni kun ufafoo deemee irraa mari'atamu godhuuf deema. Kanaaf hawaasoleen bakka bu'oonni hawaasaa ka argamtan bakka kanatti ka dhuftan hundinuu gaheen isin taphachuu qabdan guddaa waan ta'eef akka itti qophooftaniitiin dhuftan isiniin jenna. Protokoliin guyyaa san bahuu hin jira, ka dubbifamu hin jira. Bifa walgahii itti deemu laalchisee, bifa naamusaa laalchisee, bifa adda addaa laalchisee. Kanaaf hawaasotaan illee asirrumaa ka jechuu barbaannu maali? Bakka bu'oota hawaasaa nama yeroo bakka kanatti afeertaniitiin jettanii guyyaa kanaaf afeertanii walgahii kanaaf afeertanii please laalaa hawaasa keessan akka calaqqisu godhaa. Waan hawaasni qabu hundaayyuu baay'ina amantii dubartii yookiin ammoo dhiira kunniin hundinuu laallamee all inclusive waan jennu kana nama hundaa of keessatti hammate akka ta'u akkasitti nama akka kennitanii ammallee irra deebuuni guyyaan kunini November 5 dura gara delegate committeetitti akka dabarsitan isiniin jenna. Walgahiin itti aanee jirullee kanuma irratti ka xiyyeeffateetiin ta'uu ta'a. Kanuma itti dabaluu barbaade boda jenna. Galatoome Bootashite haasaa keessan keessaa waa tokko gaafiin naa dhufeetu jira. Namoonni dhuunfaadhaan hirmaachuu barbaadanii guyyaa murtaa'e kana asitti maal gochuudha turre jira kan waamichi hin qaqqabne kan ofiin irratti hirmaachuu namoota barbaadanii. Nuti ka jennu hawaasa isaanii leadershipii hawaasa isaanii dubbisuu danda'uu qabanii. Ittaan sun ammoo koree kana qindeesseetiin jiru dubbisuu danda'uu qaban. Fakkeenyaaf Minnesota keessaa namni tokko ka'eetiin deemuu barbaada yeroo jedhe hawaasa keessaa dubbisuu qaban. Wanti tokko clearii ta'uu ka qabu namni public meetingiin gaafa dilbataa san ta'a. Saniin duratti ka jiru lakkoofsi isaa murtaa'aadha. Kanaaf lakkoofsi sun yoo guutamee, ispeesiin sun yoo guutamee namoonni kanaaf gaafa shaniititti beekuu qabna ka jennuuf delegate based yookiin ammoo guyyaa lamaan sanii namoonni taa'aniitiin waan kanarra mari'atan bakka hundarraa ka dhufanii jechuudha. All inclusive waan jennu san ka of keessaa qabu ka hawaasonni keessatti argaman. Kanaaf namoonni haga ammaa maqaa hin dabarsin yookiin maqaa isaanii kennamne yoo jiraate ka godhuu qabanii hawaasa isaanii dubbisuu danda'uu qaban. Kanallee beekuu ka qabu namni beekaa namni hundi Oromoon 150,000 tti tilmaamama Ameerikaa keessatti yookiin ammoo Minnesota yoo fudhatte 40,000 tilmaamama. Kun namni kun hundinuu achitti argama jechuu miti. Dubbiin achitti godhamu kunini deebi'ee hawaasa keessatti gaddiriiree irratti mari'atamuuf deema. Kanaaf akkasitti illee hubachuun baay'ee barbaachisaa. Ka jedhuu barbaadu hawaasa isaanii akka dubbisan jedha asirratti. Xiqqooma irratti dabaluudhaaf kuni kora hoogganoota jaarmiyoota siyaasaa hawaasaa amantii hunda irra caalaan hirmaattota bifa kanaan dhufan. Nuhoo warri waan kana keessatti akka hawaasaatti illee ijaaramnee hin qabne jaarmiyoota amantii keessatti illee hin jirre hoo akkam taana gaafiin jiru waan dhufeef koreen irratti mari'atee xiqqoo hulaa banee jira. Kunis maali? Warri waan gama hawaasaatti gurmooftanii hin jirre gama siyaasaa jaarmiyoota siyaasaa keessas hin jirre dhuunfaan hirmaachuu warri barbaaddanii koree qunnamaati imeelii ergitanii koreen imeelii keessan san ergaa keessan san laaltee xalayaa affeerraa isinii erguu qabdii kan jedhu beeksifni ba'ee jira. Kuni wanni ta'u maali? Waggaa imeeliin fakkeenyaaf namni tokko yoo steeta yookiin immoo kutaa biyyaa fagoo tokkorraa yookaan dhuuf taate yookiin immoo kutaa manni jirullee ta'ee yoo hawaasa keessa kan jiraanne taate yoo dhuunfaadhaan ergate san booda koreen
koreen dhaabbatee jira. Koreen waan kana eenyu dhufa jedhee qoratu kan jarmeeleen hawaasaa walitti dhufanii koreen dhaabanii jira. San booda eenyummaan nama sanii koree saniin murtaa'a eenyu namni kun kan jedhu egaa san laalan booda waan irra deemanii murteessaa jiran ta'a. Dhiibbaa guddaa dhufaa jira. Kunis maali? Korri kun hoggaa yaadamu nama hammanaatti dhufa jedhamee lafa kaayame haga ammatti already bakka san bira dabree jira. Haa ta'u malee hamma danda'ametti akkomodeet gochuudhaaf yaaliin guddaan local komiteen fi komiteen waliigala qindeessitu irratti hojjetaa jira. Karaa lamaaniin akkuma tashitee reefu jedhetti karaan irra barbaachisaa gara jaarmeelee hawaasa keessaniitiin dhufuudha. Yoo immoo bifa saniin immoo kan taane taate koree qindeessitu suduudan gama imeelitiin qunnamuudhaan bifa saniin hirmaachuu akka danda'aniitti hagammattuu nama hedduudha ka dhufuudhaaf barbaadee himate. Kanaaf gaafa 5 san duratti dhumuu qaba. Namni gaafa sanitti hin galmoofne hirmaachuu hin danda'u. Maaliif bakki bultii, bakki koraa, dokumentiin kun hundi lakkoofsa namaatiin qophaa'a. 5 irraa kaasee gaafa guyyaa walgahii sanitti guyyaa 6 qofa jira. Kanaaf koree tifillee nahaati warri hawaasa illee bakka boota keessan maqaa isaanii san duratti ergaa ka jau tashiteen jeesan gadda jabeessuun barbaade. Waan bu'aati jette irratti yoo yaada tokko itti dabale wanni kun waan walgahuun kun bu'aan qabaachuu danda'u waan aadaa keenyaatti tumsuudha deemnaa jechuudha. Dhimma biyyaa haasa'uudhaaf gaafa deemu Oromoon kan godhu hambaa duudhaa aadaa keenyaarraa yoo fuunee ilaalle hambaan keenya mariidha. Oromoon hin mari'ata. Walgaheeti waan biyyoolessa waan ilaalu irratti hin mari'ata. Hamma kana walitti waamanii mari'achiisuun waanuma aadaa keenya tumsuudha jechuudha. Kunis jalqabee hamma dhumaatti waan aadaa Oromoo keessaa, waan aadaa gadaa Oromoo keessaati bara ammayya kana keessatti ammayyeessaniitti dhimma bahan illee waan baay'eedha keessaa fudhachuudhaa fi aadaa keenya itti boonuudhaaf waan itti dandeenyudha. Kun dhimma uummataati. Dhimmi uummataa immoo kan inni ittiin socho'u dhaabbilee hawaasaatiini. Dhaabbileen hawaasaa akki isaan keessatti fudhachuun murteessaa akka ta'e illee agarsiisee jira hamma ammaatti illee. Kanaan duras walitti dhufaadha turu kan walitti qabuudha danda'u. Waan faca'ee jiru kana karaa siyaasaa karaa adda addaa faca'ee jiru walitti qabuudhaaf kan danda'u dhaabbilee hawaasaa ta'uusaa akka amma tashiteen jedhee kana duras mul'atee jira. Ammas immoo mul'ataa wanti ta'e kanadha. Kana baay'ee nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Sadaffaan wanti amma kana keessaatii bahuudhaaf danda'u hariiroo asirratti kan waamaman kan siyaasaa jiru, dargaggoon jiru, dubartoonni jiru, abbootiin illee kan dhaabbilee lama qaban jiru, warri amantii jiru. Hammi kun iddoo kanatti ergii wal gahee booda akka network wanti jedhan illee jira. Conventioniin waan akkasii fa namaa kenna. Hariiroo cimsuudhaaf tola. Gaafa deebi'an hawaasa duwwaa otoo hin ta'in warri dargaggoo achitti illee wal arganii waan biyya isaaniitiif akka dargaggooleetti waan gochuudhaaf danda'an walitti dubbachuu danda'u jechuudha. Warri dubartii achitti kan wal gahanii karaa dhaaba dubartii waan gochuudhaaf danda'anii walitti dubbachuudhaaf network godhanii galuudhaaf danda'u jechuudha. Warri jaarsaallee dhaaba qabanii isaanis akkasuma walitti dubbatanii yeroo deebi'an immoo waan gochuu danda'an walitti dubbachuu danda'u jechuudha. Kanaaf bu'aansaa waan hambaa aadaa keenyaa tumsuu duwwaatu hin ta'in ammallee dhaabbilee adda addaatiin waan gochaa dandeenyu kana walitti fiduudhaaf, walitti cimsuudhaaf, hariiroo kana cimsuudhaaf baay'ee tolaa jechuudhaaf kanuma itti dabaluu barbaade waan guddaa nuu jalqabsiisa. Garuu kun har'a ittiin jalqabne waan ittiin eegalan malee waan dhumaa miti kun. Rakkoon biyya keenya keessa jiru, gaaffiin biyya keenya keessa jiru kan uummataati. Kan uummataa waan ta'eef akka uummataatti gumaacha gochuudhaaf danda'uun nurra jira jechuudha. Iddoo tokko waan hin jiraanneef garuu iddoo adda addaatti deemnee waan facaanuuf garuu networkii sanallee uumuudhaaf ijaan wal arguun waan guddaadha. Kana bu'aa guddaa nuu kennuu danda'a jedhee kanatti dabaluudhaaf kan fedhe. Profeesar Isqeel Galatoomadha. Amma gaa obbo Tashite yeroo baay'ee naannoo Ameerikaa kanatti wanta akkasii kan qophaa'u yookaan Awurooppaadha. Hawaasa Oromoo addunyaa keessa jiru akka irratti hirmaatu maaltu karaan mijaa'ee jira? Wanti godhame jira?
walga'iin kuniin walga'ii akkuma amma Dr. Isqeel jedhe isa jalqabaati malee kadhumaatii miti. Walga'iin kun sadarkaa adda addaatitti addunyaa kanarratti ta'uuf deema. Kanarratti ta'uu deemaa Austraaliyaa bakka adda addaatitti ta'uu mala maaliif leadershipiin kunini National Convention Leadership kunini isa jalqabaas ta'ee ammoo isa dhumaallee ta'uuf baay'ee nama dhibaa maaliif akkuma qara jedheetiin jedhe argite leadershipii of keessatti horuuf consensus idea kanneen build godhaa fi continuous meeting jiraachuu qaba. Kanaaf yaadni sunillee fudhatamee gara hawaasa ittiin gadi galameetiin wanti jedhuuf hawaasonni state adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa dhufani they are akka hawaasa amma asitti gurmoofneetiin hojjetaa jirrutti North America keessatti hiriira adda addaas ta'ee bakka adda addaatitti qophii adda addaa godhaa jirrutti simannaa akka gaariitti simannaa yoo dhufaniitiin jedhanii jidduutti argaman baay'ee bareeda. Guyyaan isaa guyyaa 3 I hope guyyaa 3 kana bifa minitiin takkallee oduu nu jalaa hin banne. Minitiin takkallee maaliif bakka sanii kan wal geennuu fi dhugamaa yaa ummanni Oromoo addunyaarra faca'ee jira. Wal argaan kuninuyyuu waan guddaadha. Wal arganii walitti yeroo dheebuu qabu wal argu yeroo adda addaa jiraachuu mala haa ta'u malee namni akkitti hubachuu qabu bakka san irratti hojiidhaaf akka dhaqaatiin jirutti. Hojiidhaaf maaliif achitti wal arginee wanti irraa hojjenneetiin ufafoo tarkaanfachiisuuf yaalii goonuu akka Oromootitti akka saba Oromootitti barbaachisaa waan jedhu. Kanaaf insi mannaan kontinentii adda addaa irraa warra dhufanii ammallee koreen irra mari'achuuf deemaa sagantaa baasuuf deemutti jirra. Detailii isaa waa'ee transportationii waa'ee adda addaa kanneen warri lookaalii ka baasaa jirantu jira. Kana hundaayyuu carraan yoo argame deebinee ibsuuf deemna. Tokko ka jechuu barbaadu really hawaasonni kanarratti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Ammallee hubatamuu ka qabu namni hundinuu all inclusive welcome bakka kanarratti. Dhufaniitiin yaada isaanii kabajaan yeroodhaan eenyuyyuu yaada kana qofa liqimsaa ka jedhaa jiru hin jiru. Clearii ta'uu qaba. Namni dhufullee namni dhagahullee beekuu ka qabu yaada tashinii qofa fudhadhaa galaa namni yoo ka jedhu ta'an is wrong. Yaanni nama hundaatiyyuu embraced and respected achi keessatti. Namoonni illee dubbachuu beekuu ka qabanii yaaduma kiyya qofatu ta'a jedhanii achirratti yeroo dheeraa namarraa fixuu yookiin gara tokkotti onni jechuu kunillee ta'uu hin danda'u. Respectful conversation. Respectful within time, within everything. Guyyaa 3 qabna. 3 ol godhuu hin dandeenyu, 4 godhuu hin dandeenyu, 5 godhuu hin qabnu guyyaa 5, guyyaa 6. We have 3 days and limited minutes. Kana beekee namni Oromoollee yeroo qophaa'ee dhufeetiin dubbatu akkasitti marii walii kennuu, taayimii nama biraallee kabaju, yeroo nama biraallee kabaju, kana protocoli keessatti illee waan himnu kana jennaa namni Oromoo hundinuu welcome. Hariiroo hawaasa keessanii keessaan akka bakka kana reservii gootan isiniin jennaa. Hanga ammaa ta'ee jirullee ifa godhuuf deemnaa. Kanuma jechuu barbaadan gama kiyya. Haa ta'u gaafii itti aanutan ce'aa obbo Jawaar egaa walga'iin kun godhame jenna. Korri kun taa'ame sana booda mariin itti fufa kan jedhudha. Hundi keessanuu kan dubbattani. Garuu qabatamaatti gara fuulduraatti maal ta'a? Marii kana booda qabatamaatti maal ta'a? Karoorri gara fuulduraa maali? Egaa wanti kun hogganoota warra jennuun siyaasarraa hanga amantii hanga civic organization warra jennu kana dhufa. As keessaa wantoota irratti walii galan ni jira. San qofaa miti muuxannoo immoo guddifatantu jira. Wal baru hunda caalaa immoo networking kareefu jedhamsan. Wal baru waan irratti mari'atanii walii galan san fuudhanii jaarmaa isaaniitti jaarmaa hawaasaa ka siyaasaa kan amantii ofiitti geessanii ummata isaanii miseensota isaanii wajjin marii bal'aadha godhu jechuu. Muuxannoo argatan sanis ummata wajjin sheer godhu. San qofaa miti wal baruun isaanii sun wal baruun isaanii addunyaarra beeyta akka callee qixxeetti adda facaanee jirra.
namni keenya dhufee wal baruun eenyutu ogummaa maalii qaba eenyuun maal fedhii qaba kaja wal baruuni gara fuuldura hojii Oromoo hojjechuudhaaf gaafa yoo tashiteen nama looyeraa Londonii kan barbaadu taate Londonii eenyu akka jiru hin beeka jechuudha. Neetworkii hiree guddaa uumaaf. Gama dookumantiilee yookiin immoo gama waliigalteelee irratti argaman suni akkuma reefu jedhetti diraaftii ta'a. Hawaasatti geemmaa hawaasni itti mari'ata. Waan boru Oromiyaa keessatti godhamuudhaaf taa'u karaa bana jechuudha. Yaanni waliin mari'atanii wantoota gurguddoo Oromoo walitti fidan kana irratti waliin mari'achuun kuni borus mariin akkana waggaa hireen argame biyya keenya keessatti akka mari'atamu itti fufa. Qabatamaan garuu haati amma gaafatteef keessattuu dhimmoota gurguddoo lamaan irratti jechuun dhimmoota gargaarsi biyya alaa kun uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira halkanii guyyaa ajjeefamaa jira kan madaa'e kiniinii argachuu hin danda'u kan baqate dahoo argachaa jiru rakkoo gurguddaa argataa jira jechuudha. Rakkoo kana uummanni biyya alaa kun maallaqaan gargaaruu qaba. Maallaqa kanaan immoo bifa qindoomina qabuun bifa itti gaafatamummaa qabuun bifa golee Oromiyaa hunda gahuu danda'uun haala gahuu danda'u irratti jaarmeewwanni jiran akka jajjabaatan yoommoo kan haaraa barbaachisu taates bifa kamiin kan jiru irratti mari'atamu. Uummanni kun walitti dhufee akkamitti jaarmeewwanni hawaasaa amma bakka adda addaatii dhufan hundinuu bifa adda addaatiin Oromiyaa keessatti uummata gargaaraa jiran yeroo ammaatitti walitti dhufanii muuxannoo wal jijjiiru Atlaantaatti. Kunis maali? Akkamiin kan gargaarsa biyyaan gahaa jirtan kan jedhu kana muuxannoo wal jijjiiranii muuxannoo san irratti hundaa'anii maal godhu gara fuulduraa hoo bifa qindaa'een akkamitti gargaarra kan jedhu irratti tarsiimoodhaan bahu jechuudha. Tarsiimoon sun maali? Anama waan ani beeku miti. Waan isaan walitti dhufanii murteessanii tarsiimoo lafa kaayatan ta'a. Gama dippiloomaasiitiin. Injifannoon gurguddaan hawaasni keenya biyya alaa kanatti waggoota saanaa kana argate injifannoo dippiloomaasiiti. Injifannoo dippiloomaasii kun immoo wanni nama boonsuu fi nama ajaa'ibsiisu injifannoo jaarmaalee hawaasa jechuun civic organization geggeeffamedha. Injifannoo cululuqaa kana akkamitti arganne kan jedhu hawaasonni bakka adda addaatii dhufan kuni muuxannoo wal jijjiiru. Hanqinni jiru maali? Jabinni jiru maali? Gara fuulduraa hoo daran injifannoo argachuudhaaf milkaa'ina argachuudhaaf akkamitti daran walitti qindeessina? Tarsiimoon nuti hordofuu qabnu maali? Caaseffamni jaarmaa nuti hordofuu qabnu maali? Kan jedhu waliin mari'atanii tarsiimoo lafa kaayatan. Wanni namni keenya hubachuu qabu waan nuti lafa keenyee kana godhaa qabdan kana godhuu qabdan jedhamee koreen tun irratti qopheessite hin jiru. Gaafima jajjabdu waan amma kan kaasee kana dhiyeessee uummanni irratti marata wanni irratti mari'atame guuppii xixiqqaa kun mari'atame kun tarsiimoo jabaa caaseffama jabaa lafa kaayee wixinee lafaan deema sun maal fakkaata itti bahiinsa san eeyinee waan ilaallu wanni ani abdadhu garuu jira. Oromoon hogganni Oromoo 300 ol ta'u kun walitti dhufuu dhiisiti. Oromoon sadii walitti dhufee waliin mari'ate waan Oromoodhaa ta'u jabaa akka as baasuu danda'u nan beeka itti hojjedhee waan arguuf jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo muuxannoo adda addaa qaban, ogummaa adda addaa qaban, dirqama adda addaa fudhachaa turan, xiqqaa guddaan, dardara manguddoon, dhiira dubartiin walitti dhufee tarsiimoon inni achi keessatti waliin mari'atee wixineen tarsiimoonni isaan lafa kaayatanii dhufanii Oromiyaadhaaf qabsoo teenyaaf nagayaaf tasgabbii uummata keenya gara fuulduraatiif gumaata jabaa kaa'uu akka danda'an shakkii takkan qabu kan uummata Oromootitti illee ifatti himuu hin dandeenya. Ispeesifikiin isaa maal faadha kan jedhu itti baasan eeyinee waanuma waliin barannu ta'a jechuudha. Gaariidha. Profeesar Isqeel asirratti wanti dabaltan yoo jiraate keessattuu maanni karoora isaa gara fuulduraa qabatamaatti maal kan jedhu kan amma obbo Jawaar kaase kan irratti kan dabaltan yoo jiraate. Gaaffii gaariidha. Gaafa 14 Noovembar gaafa 14 immoo maal goonaa kan jedhu isa booddee maaltu ta'a kan jedhudha. Kuni kallattii adda addaatiin adeemuudha qaba jedhee tana yaadan akkasuma natti fakkaatas kan inni ta'uudhaaf jiru. Oromoon qabsoon uummata Oromoo kuni injifannoo gurguddaas argateera. Ammas immoo danqaa gurguddaatu fuuldura jira. Injifannoo keenya madaallee mirkaneessinee danqaa nu fuuldura jiru kan ammoo akka uummataatti ilaallee karaa itti deemnu karoorfachuun barbaachisaadha. Akka kana yeroo haasofnu asitti deemnee waan konvenshinii Atlaantaa yeroo haasofnu qabsoon biyya keessa jiru kun itti finiinaa akka jiru irraanfannee miti. Uummanni Oromoo ajjeefamuun, hidhamuun, madaa'uun, ari'atamuun akka jiru irraanfannee miti. Kanaafis
furmaata argamsiisuudhaa fi halkanii guyyaa uummanni biyya keessas akka mana hidhaatti illee itti jiru hin beekna kana. Kanaaf garamitti deemna waan jedhu kanarratti kallattii adda addaatiin deemuudha dandeenya jechuudha. Gaaffii injifannoo kana kan amma arganne gurguddoo kanas kan fiduudhaaf danda'e Oromoon uummata tokko ta'uusaa tokkummaa Oromoo hamma kanaan akka nu ga'ee hubanneeti. Ammoo gara fuulduraattis immoo tokkummaan kun guyyaa guyyaan cimuutu irra jira jechuudha. Kanaaf waan hojjennu hundumtu gara hawaasaatti deemee hawaasni tokkummaa Oromoo kana guyyaa guyyaan akka cimsu waan tokkummaa Oromoo kana cimsu kana jedhee har'a tokko lama jedhee waan hin dubbanne yoo jiraate iyyuu kana fudhannee galla. Ergaa kana fudhanneeti galla kallattiidhaan himatti fufnaa jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo qabsoon Oromoo inni akka kana finiinee jiru kuni danqaa mootummaan fuuldura jiru kaa'e du'uudhaaf gaafa jedhu wanni inni gochaa jiru kanatu hubannee jirru akkamittiin ititii uummanni Oromoo kun injifannoo argate kanallee eeggatee danqaa kana immoo of duraa fuudha kan jedhu irratti akka Oromoottis mariin hin godhata. Uummata kamiraadha wajjin illee marii godhachuun kallattiidhaan itti fufuudhaaf akka barbaachisu natti mul'ata. Kanatu qophaa'ee jira jechuu kootu hin ta'in kan keenya cimsannee uummata kamiraadha wajjin immoo karaatti harka wal qabannu isas immoo kallattii sanaanis inuma deema. Uummata Oromootiif garuu tokkummaa isaa waan cimsu, tokkummaa isaa waan jabeessu, waan biyya bakkee warri jirru kun immoo waan biyya keessa jiru sana, waan calaqqisu sana ilaallee hubannee gargaarsa sana akka tumsinu, akka itti jabeessinu, tokkummaa kana akka cimsinu itti yaannee uummata kabiraatii wajjin illee lafa ijaajjinu agarsiifnee harka wal qabachuudhaa fi wanti adda addaa inuma gara fuulduraatti itti fufaa. Kanatu qophaa'ee jira hin jedhu. Wanni kun garuu waan irraanfatamu miti. Danqaa kana fuudhuudhaaf wanti godhamu walgahiin adda addaa godhamuunsaa hin oolu jedhee san hin yaadan. Gaariidha. Obbo Tashitee egaa qabsoon uummata Oromoo yeroo dheeraadhaaf adeemsifamaa dhufee keessattuu bara darbee sadaasa gaafa 12 magaalaa Giinciidhaatti akka bifa haaraallee yoo ta'u baatee qabsoon deemaa dhufe kun jabaatee gara fuulduraatti kan deemedha. Guyyaan sun guyyaa guddaadha. Korri kunis kan adeemsifamu yeroodhuma sana keessatti waan ta'eef akka kora sanarratti wanti yaadame jira sana wajjin wal qabate. Wanti yaadame jira. Korri kuniyyuu guyyaan kunini waa tokko malee miti kan ta'aatiin guyyaa sanatti ta'u. Guyyaan kunini ilmaan Oromoo biratti yaadatamuus qaba. Guyyaa qabsoon jalqabe. Akkasumas ammoo dhumaatiin bishooftutti ta'ee kana jennee himuu hin dandeenyu. Erga Gincii irraa eegalee qabsoon uummata Oromoo gama dippiloomaasiitiin gama biyya keessatti Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa waliin dhaabachuun humna waliif ta'uun harka duwwaa mirga isaanii gaafachuun kana kan jedhamnetu raawwatamaatiin ture. San keessatti lubbuun darbee lubbuun haala malee harka mootummaatti darbe gubata mana hidhaa keessatti beeka'aan mootummaan jalqabameetiin namoonni akka dhuman godhamu mana hidhaa keessatti dararaan godhamu dhugamaanuu I think nama Oromootiif dhugaa yeroo amma akkanatti asitti ennee haasofnu akka gaariin tolee haasofna garuu haalli deemaatiin jiru kana jedhamu hin danda'amu. Kanaaf guyyaan kunini guyyaa kana yaadatamaa tokko sanii lammaffaan bakkeen itti ta'u kunini Atlaantaa ta'uun hin beektanii bakka keessaayyuu Martin Luther King yeroo dheeraadhaaf national movement biyya kana keessatti ilmaan yookiin lammiiwwan gurraachaa irratti waan deemaatiin jiru jijjiirraa addunyaa kana irratti kan uyyuu hundi kennaayyuu irraa bu'aa arganne kana godhuudhaaf sochii guddaa itti godhaatiin ture keessaa tokko leadershipii adda addaa convention akkamma nu godhuuf yaalluu kana godhuudhaan yeroo adda addaatitti uummanni lammii biyya kanaa ka ta'e uummanni African American
gara yaada tokkoo fi ufafoo isaa sheeppii godhu yookiin ufafoo isaa qajeelchuu irratti tarkaanfii guddaa akka godhu bakka itti mari'ataatiin sadarkaa adda addaatitti mari'ataatiin itti turan keessaa tokko. Kanaaf bakkeen itti godhamu kunillee seena qabeessa qabaa. Ammallee ka ta'uu qabu wanti nuti haasofnu kunini akka saba biyya kana jiruutitti saba addunyaarra faca'eetitti haasofnu kunini waa'ee ummata miliyoona ummata Oromooti. Ummanni Oromoo jiraachuudhaaf lafa isaa irratti kabajamee jiraachuudhaaf humna ta'ee jiraachuudhaaf sabni didiqqaaniyyuu kun akkana walii galanii addunyaa biyya isa walii qabaniitiin bulchanii. Kanaaf mana keenya keessatti wanti hojjetamu baay'eedha. Baay'ee wanti hojjetamu. Abbaan barbaade yaada akka barbaadee qabaachuu danda'a. Mana keenya keessatti wanti haasofnu balbala keenya cufnee balbala keenya keessatti mana keenya keessatti wanti haasamu guddaadha. Isa kana keessatti mana san keessatti ilma Oromoo hundinuu yaada adda addaa qaban hundinuu argamuu danda'uu qabani. Kana ilaalaatiin ka jirru akka qaama siyaasaa qaama hawaasaatitti nullee ka arginu sabni civil society kun walitti dhufee mari'achuu ufafoo isaa sheeppii godhuu barbaachisaa kana hin jenne qabna. Yeroon isaa kun yeroo baay'ee kamiyyuu caalaa barbaachisaa ta'e. Kanaaf namni argaman hundinuu akkasii hubachuu qabanii akkasii fudhachuu qabanii. Ufafoo bakka kana irratti marii adda addaa deemsan 14 boodallee marii deemsan illee akkasii hubachuu danda'uu qabanii jenneetiin amannaa. So kanaaf guyyaan kun guyyaa yaadannooti, guyyaa seena qabeessa ta'a. Wanti gabaabinaan guyyaa san raawwatamu jiraachuu ni mala. Galatoomi. Kanarratti wanti dabaltan yoo jiraates carraan sinii kennaa. Gaafii fi gara kiyyaan gaafiin sinii dhiyeessu gara xumuruu ittoon jira. Wanti hin dubbatamne hin jira itti daballee dubbannaa kan jettan ergaa yoo qabaattani dabareedhaan carraa sinii kenna. Ani gama kiyyaan wanni jedhamu hundi jedhamee jira. Ergama shitee reefu jeen gad jabeessa. Warri hirmaachuudhaaf heddan ba'aa koree tanaa hubadhaati maqaa keessanii fi bakka bu'oota keessan yeroodhaan guyyaa 5 duratti ergaa fi warri dhufuu hin dandeenye bakka jirtanii rabbi kadhachuunis haa taatu tumsa keessan godhaa. Walga'iin kun milkaa'ee kan tokkummaa Oromoo daran cimsu kan qabsoo kanas irra caalatti bu'aa qabu akka godhu waan dandeessaniin koree kana gargaara. Akkasumas ammoo yoo kan hin dhufne taatanis hawwiin keessaniif eebbi keessan nu biraa hin hafin jenna. Koreen waan kana qopheessaa jiru dhugatti halkanii guyyaadha irratti xaaraa jiranii. Isaanillee hawaasni bakka isin keessa jiranitti wal beeytanii hamma dandeettanitti hamilee kennaaf jajjabeessan jechuu barbaada. Gaariidha. Namni ergaa qabutti dabaluu yoo jiraate carraan kenna. Kanuma jedhetti dabaluudhaaf malee waan gara hojiidhaaf deemna dheebbata jiteen si'amee dubbateera. Kun akka yaadatamu warri dhufaniifis dhugaadha. Tokkummaa cimsuunis kanumadhaaf dhufaa jirra. Kanaaf kana yaada lamaan kana mataatti qabannee sammuutti qabannee karaa nagaadhaan kottaa jedhu jechuudha. Gama kiyyaan wanti irra deebi'u yoo jiraate walga'iin kun sadaasa yookiin Noovembar 11 hanga 13 ta'a. Gaafa sadaasa 11 sa'a 11tti jalqaba. Achi gahuu keessan akkasi qindeeffachuu dandeettanii ka kamisa gahuu jiraachuu mala ka ganama guyyaa jimaataa ganama gahuu jiraachuu mala. Bakka sanitti bakkeen walga'iin kun itti ta'uu eerpoortii irraa fagoo miti. Bakkee kana qabachuun barbaachisaa. Koree dubbistaniitiin bakkee bulmaataa qabachuun barbaachisaa. Kadhumaa ammoo gaafa dilbataa katti dhumuu sa'aa 8 galgalatti public meeting ta'aa sa'aa booda. Kanaaf akkasitti akka qindeeffattan isiniin jennaa. Kanumatti dabaluu barbaade baay'ee galatooma. Keessummoota kiyyaa hunda keessanuu hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa marii har'aaf qabnu kanumarratti goolabnaa.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa mana keessan teessanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtanii koraa Atlaantaa Joorjiyaa ilaalchisee mariin qopheessinee kanumaan xumurraa ogeessa keenya teknikaa Faraan Abdulsalaam wajjin ta'uudhaani nagaatti kan isiniin jedhu anis Dajanee Guutamaati nagaan.